nagargaari naan jedhee qarshiin ati jaalaluma keetiin nagargaari naan jedhee. Yaa waan ofii godhame jiraadhu yookuun si waamu dafii naaf waan barbaacha kee bakka gadi teenya jirta jirtaa fi jirtuu kenna keenyatti. Maqaa kiyya himachuu baadhus maqaa jaalalleen kiyya naaf moggaaseen Zeddi jedhama. Kanan dhaladhee itti guddadhee fi barnoota koos hanga kutaa 10ffaatti itti baradhee Jimmaa Abbaa Jifaar keessa yeroo ta'u, yeroo ammaa kana immoo kanan jiraachaa jiru Yuunaayitid Arab Imireet keessadha. Hangan barnoota koo jalqabee kutaa 10ffaa ga'utti seenaan jaalalaa ani jalqabees xumures hin turre. Haa ta'uutii garuu dargaggeessi mana barumsaa keenya keessatti ija qofaadhaan wal hawwinu innis garaa jabaatee gaaffii jaalalaa naaf dhiyeessuu hin dandeenye, anis gara jabaadheen shamarrummaa koo bira darbee gaaffii jaalalaa aadaa fi safuu biyya keenyaa diigeen gaafachuu hin dandeenye tokko ture. Obboloonni koo dhiiraa hedduun kutaa 6ffaa yeroon baradhu irraatii kaasee gaaffii jaalalaa yeroo yerootiin naaf qoodu. Haa ta'uutii garuu ani gaaffii jaalalaa kana eegaa ture. Dargaggeessa garaan kootti nana'ee ijji koo isa barbaadu sammuun koo sekeendii isaa argeerraatii kaasee waa'ee isaa gadi fageenyaan xiinxalu maqaadhaan Abdii jedhamu ani garuu keessa kootti Abdii koo jedheen maqaa jaalalaatiin kan hin waammadhu amala qabeessaa fi barattoota hedduu biratti kan beekamudha. Maarreegaa keessi koo haga kana itti nahus haa ta'uutii garuu innis gaaffii jaalalaa toonaaf hin dhiyeessin anis garaa jabaadheen otoo hin dhiyeessin gara biyya ambaatti imala koo taasise. Biyya ambaa deemeen baatiiwwan muraasa booddee bilbila bitadheen toora sooshaal miidiyaatti dabalamus haa ta'uutii garuu abdiin koo bilbila illee waan hin qabneef isa argachuu hin dandeenye. Otuu garaan koo isa yaaduu arrabni koo nama gara biraa waliin haasa'a. Tarii bilbila bitatee na dhoksee maqaa gara biraatiin akkaawuntii feesbuukii banateera jedheenis Abdii ilma Jimmaa, Sabboonaa Jimmaa, Abdii sanyii Jifaar fi kanaaf kan kana fakkaataniin maqaa isaa barbaadus haa ta'uutii garuu eenyummaa isaa sirriitti kan naaf ibsu suura isaa toora sooshaal miidiyaa irraa argachuu hin dandeenye. Dhugaatti garuu yeroos akka har'aa ijoollee xiqqoo dargaggeessaa fi namoonni gurguddaa hunduu gamtaadhaan wal barbaachaaf bilbila yeroo itti fayyadaman hin turre. Sababni isaa babal'inni bilbilaa harka nama hundaarra ga'u kan jalqabe biyya keenya keessatti waggaa 5 asii. Sanuu gumaacha kan godhe moobaayilii chaayinaan oomishtee Afrikaanotaaf ni madaala jettee ergiteetu namni qabeenyaan sadarkaa gadi bu'aarra jirullee akka fayyadamuuf karaa kan saaqxeeni. Kun kanaan utuu jiruu abdiin koos carraan isa gahee harka isaatti moobaayiliin yeroo galtu maqaa koo barbaadee toora sooshaal miidiyaa irraa na iyyaafachuu isaa hin oolle. Yaa waan ofii godhame jiraadhu yookuun si waamu dafii naaf waan barbaacha kee bakka gadi teenya jirta jirtaa fi jirtuu kenna keenyatti. Haa ta'uutii garuu maqaan ani toora sooshaal miidiyaattiin banadhee kan maatiin koo naaf moggaasan waan hin taaneef ammallee wal arguun riqicha gamaa gamanatti qofaa yaadaan wal ilaalanii taate. Anis otoon isa eeguu namoota keessi koo hin barbaanne waliin hariiroo dabarsaa keessa kootti garuu isa yaadaa hawwaa jiruu fi jireenya biyya ormaa kaballaa duta arrabsoo fi iitichaa maatii warra arabaa danda'een waggaa 10 lakkoofsise. Hanga kanaatti gara biyyaattis imaleen hin beeku. Abdii koo waliin akka carraa toorri feesbuukii deebistee ijaan walitti nu argisiifte. Kanaaf hawwii koo bara dheeraa waan ta'eef argachuu kootti baay'een gammade. Innis akkanuma na iyyaafataa ture. Rabbumatti kennee jireenya isaa waan na dhiiseef yeroo na argatetti gammachuu guutuu qaba ture. Seenaawwan kaleessa dabarsinee tokko lamaan walitti haasofne. Anis nama baay'ee miidhame, innis nama baay'ee miidhamedha. Keessi keenyi
hanga har'aatti laphee qulqulluu waliif qaba. Maarree yaa zeddi koo erga biyya ormaa keessa waggaa amma kanaa turtee kottu gara biyyaatti galii sin fuudhaa haadha warraa koon si godhadhaa jechuun na gaafate. Anis abdii koo anaaf siyoo yerooma jaalalaa gaarii sin jaalladha waliin jennee ijoollummaatti illee waliin dabarsinee hin qabnu lapheema keenyatu wal barbaada malee jechuun yeroon isan gaafadhu jaalalli kanarra waanti laphee keessatti kan wal yaadanii wal iyyafatanii wal eewwatan caalaa hangan dachee kanarra jirutti namni akka kee onnee koo qabbaneessuu danda'u hin jiru kottuu jedhee jecha laphee kiyya qabbaneessuun gaaffii bultii na gaafate. Anis dhiira kamiyyuu caalaa namni onneen koo jaallatu abdii koo waan na ta'eef gaaffii na gaafateef tole jechuun alaa deebii gara biraa hin qabu. Anaa fi abdiin yeroo dheeraadhaaf waliin haasa'uu jalqabnee rabbi afaaniif yaada keenyas tokko godhe. Maarreegaa anis biyya alaa waan jiruuf wanta hin qabuun isa maddii dhaabbachuun qaba jedheen abdii koo maaliin immoo jiraachaa jirtaa qarshii siifan ergaa jechuun yeroon isan gaafadhu lakki yaa zeddi koo anis irraa homaa qarshii sharfee tokkollee hin barbaadu jaalalumti keenya qofaa hidda godhatee haga bara baraatti akka lalisuuf na gargaari malee kan nama jiraachisu rabbidhaa anis hojii mataa koo nan qabaa kanaaf naaf hin yaaddayinii jedhee naa deebise. Yeroonni jecha kana natti dubbatu wanti ta'ee keessa kootti dhaga'ame. Yaa waan ofii godha naaf jiraadhu yoo si waamu dafii naaf waan. Barbaacha kee bakka gadi teenya jirta jirta finciltuu kenna jireenye. Dhiironni hedduun dubartii biyya hambaa kan barbaadan keessumaayyuu waggaa hedduu kan jiraatte qarshii isaanii harka isaanii galfachuufi. Har'a gaaffii jaalalaa gaafatee guyyaa 3 booddee akkaawuntii keerraa qarshii meeqatu jiraa dhiirri jedhu harka 100 keessaa 90 ta'a yoo jedheef soba natti hin ta'u. Dubartiin biyya hambaa kana keessa jiraattu keessumaayyuu waggaa 2 ol hojjettee harka dhiiraan fakkeessee sababoota garaa garaa kan dhiyeessuutiin jaalallee isheef qarshii ergitee kan ganamte har'as tokko lama miti. Hedduudhaaf fakkeenya kan ta'u jaalalleen koo abdii garuu ani maallaqa kee miti kan hin barbaadu kan hin jaalladhes maallaqa kee miti si'i ishee ganamaan qalbii kiyya fuutee biyya hambaatti baddedha. Kanan barbaade argachuu dadhabee yeroo natti fudhates si'i waan na ta'eef maallaqa kee hin barbaadu jedhe. Anis jireenya hiriyoota koo waliin kan koo yeroo madaalchisu nama akka kanaa qabaachuu kootti gammachuu guddaatu keessa kootti dhagahama. Dubartiin biyya hambaa kana jiraattu harka isheerraa waa qabdu ilmoon dhiiraa rakkadhe jedhee yeroo isaanii Iboo garaan ishee akka dhiiraa garaa jabaatee wanta gaafatamte dhoowwachuu dandeessu. Sababiin isaa rakkinni maal akka ta'e dubartiin biyya Arabaa dhufte kun kushinaa biyya Arabaatti sirriitti ni beekti. Haa ta'uutii garuu dhiironni hedduun jireenya isaanii godhatanii dubartii hedduu goyyomsaa jiraachuu kan barbaadan sababoota garaa garaa dhiyeessanii otoo beekanii wallaalaa of gochuun otoo fayyaa qabaatanii dhukkubsataa of godhanii otoo qabanii of dhabaa fakkeessanii shamarree biyya Arabaa irratti diraamaa hojjetanii kan jiraatan tokko lama miti. Rabbi isaaniif hojii isaanii haa kennu jedha. Anis jireenya koo biyya ormaan dhufe keessatti waa hedduu argeen waan hin dhagayetu kana na jechisiisa. Hundumaafuu obboloota koo biyya hambaa jirtan dhiiras ta'e dubara ala ittiin maallaqa keessan harka keessan galfattan waan beektaniif yeroo maallaqa keessan eenyuufiyyuu haa ta'u kennitanis ta'e ergitan harki keessan gingilchaa akka hin taane of eeggadhaa isin jechuun barbaada. Jaalallee koo abdii koo immoo rabbi ijoollummaatti na badhaase har'as onnee qulqulluu kan jaalalaa naaf qabu akka naaf deebisu ija nagaadhaan akka wal na argisiisu galuudhaaf baatiiwwan muraasni qofti wanta na hafaniif rabbis nagaadhaan akka na galchu
akkanaaf kadhattan kabajaan isin gaafadha. Ani obboleettii keessan Zedde seenaa jaalalaa koo fi ceephoo dubara Arabaarra gahaa jiru kanan isiniif qoodee asuma Saawud Arabiyaa keessaati. Ulfaadhaa nagaatti galatoomallee isin jechuun barbaada. Jecha guyyaa har'aas xalayaa obboleettiin keenyi maqaa jaalallee ishee waameetiin Z jedhamtu nuuf ergitee isiniif dubbiseen kaa akka isin irraa barattaniif hubannoo cimaa irraa argattan homaa shakkii tokko illee hin qabu. Obboleettiin keenyi ergaa kee kana nuuf qooduu keetiif guddaa galatoomii siin jechuun barbaada. Kabajamtootaaf hordoftoonni qophii Oromiyaa TV4 illee kadhata keessanii nagaan galaa jechuutiin obboleettii keenya akka eebbistan du'aayee yookiin kadhannaa keessanitti illee akka yaadattan kabajaan isin gaafachuun barbaada. Qophiin sa'aatii kanaaf isiniif qabadheen dhiyaaddellee kanuma fakkaatti. Haga yoonaatti nuuf feetoon jedhiin chaanaalii kana filattanii dhaggeeffachaa kan turtaniitiif guddaa galatoomaa isin jecha laayikii fi sheer gochuun illee akkana deeggartan akkana jajjabeessitan kabajaan isin gaafadha. Akkanumallee namoonni chaanaalii keenyaaf haaraa taatan anaa dhufu kun Oromiyaa 24 guyyaa guyyaatiin xalayaa jaalalaa fi seenaa jireenyaa nama barsiisuuf bashannansiisuu danda'u isiniif qabattee waan dhiyaattuuf isinillee sabskiraayib gochuun maatii keenya erga taatanii booddee xalayaa jaalalaa yookiin seenaa jireenyaa nama barsiisuu bashannansiisuu danda'u qabaattan karaa teelegiraamii karaa lakkoofsa bilbilaa kiyyaa 937 naaf erguun irratti hirmaachuu ni dandeessu. Qopheessuuf qindeessuun isin waliin kanan ture ani gammachiista shoomeeti. Qophii gara biraatiin hanga walitti deebinutti bakka jirtan maraan turtii gaarii isiniif hawwa. Barbacha ke fantaka, gadin tenya jirta jirta